Egaan barnoonni keenya guyyaadhaa akkamittiin rakkoo koo keessaa ba'uu danda'a kan jedhudha. Egaa jireenya keenya keessatti akkamittiin rakkoo keenya keessaa ba'uu dandeenya kan jedhu irratti qabxiiwwan ijoo 3 isiniif qabadheetan dhufee jira. Egaa qabxiin keenya inni jalqabaa ofitti haman yookaan dogongora keef itti gaafatamummaa fudhadhu kan jedhudha. Egaa jireenya keenya keessatti ofitti amanamummaa hin qabnu taaneenaan rakkisaadha. Namni ofitti amanamummaa hin qabne akka bishaan gabateerraa gara argetti jallata. Jireenya keenya keessatti yoo ofitti amanamummaa qabaanne nuti utubaa cimaa taanee dhaabbanne ni hafna. Fakkeenyaaf namni ofitti amanamummaa hin qabne abbaa argetu soofa akka horiidha jechaadha. Amma saawwan yookaan hoolota nama argetu oofa miti. Jireenya keenya keessattis yoo ofitti amanamummaa dhabne abbaa argetu oofa. Fakkeenyaaf barataan hundumtiyyuu mana barnootaa ni deema. Uffata seeraa uffatee, daftarii isaa qabatee, qalama isaa qabatee mana barumsaa ni deema. Kutaa tokko keessa nama 60 yookaan 70 ta'anitti kan isaan baratan. Garuu immoo nama tokko qofaatiyyuu keessaati tokkoffaa ba'a. Maaliif hundi isaanii qabxii wal fakkaataa fidanii tokkoffaa ba'uu dadhaban? Tokkoffaa irratti namni hundumtiyyuu waan dhalatuuf qaba. Waaqayyo yookaan Rabbiin keenya wanta inni nuuf kenne tokko keenyaa fi mul'ata garaagaraadha kan Rabbi nuuf kenne jechaadha. Maaliif mana barnootaa dhannee milkaa'uu dadhabna ree? Daandii milkaa'ina keenyaa mitiyyuuti. Yoona manni barnootaa suni daandii nuti irra deemnee galma keenya isa guddichaa ittiin seennu mitiyyuuti. Namoonni baay'een maatiin yoonni aadaldalu jedhanii jireenyi mucaa isaanii garuu barnoota keessa ta'a. Yoo maatiin mucaan koo atileetii cimaa naaf ta'a jedhee carraan mucaa isaanii immoo yookaan kennaan mucaa isaanii immoo sata kubbaa taphachuu keessa ta'a. Nuti gaafa of barree of taanu gaafa guddannee jireenya keenya jijjiiruu dandeenya jennee ofitti amanamummaa tokkorra geenyu jireenya isa maatiin kun naaf filamoo isa hiriyoonni kun naaf filamoo isa ollaan keenya naaf filamoo isa firri keenya naaf filamoo isa kamidha jireenyi koo jettee teessee itti yaaduu qabda. Lafa fedhiin kee jiru lafa dandeettiin kee jiru eenyu caalaarrayyuu kan beeku siif si qofaadha. Kanaafiyyuu jireenya kee keessatti ofitti hamani dogongoroota hojjettee dabarte yaaddee ofitti amanamummaa hin dhabin dogongora keessa darbeef itti gaafatamummaa fudhadhu kai ammumadha milkaa'inni kee jijjiiramni kee hammadha waan ta'eef jireenya kee jijjiiruu ni dandeessa. Zeeroo fuutee tokko gochuu ni dandeessa. Ani waggoota ammasii baradhee darbeera. Ani waggoota ammasii hojjedhee darbeera. Garuu milkaa'ina tokko hin qabu. Garuu jijjiirama tokko hin qabu. Garuu furmaata tokko hin qabu jettee teessee qubanyaatiin jireenya kee jijjiiruu ni dandeessa. Mudhii kee hidhadhu kai. Eeyyeen nan danda'a jedhi. Eeyyeen milkeessuu qaba jedhi ofitti hamani. Jecha namootaan dhagahin. Namoonni si gorsuu ni danda'u. Namoonni jireenya keef utubaa ta'uu ni danda'u. Garuu yoo waa'ee milkaa'ina kee ta'e qofaa irratti isaan dhaggeeffadhu yookaan jecha isaanii sana fudhadhu. Kan kanaa booda maaliif jalqaba irratti dogongora kan hin hojjenne isa du'e qofaadha. Namni kamiyyuu dogongora ni hojjeta. Garuu dogongora hojjennu sanatti itti gaafatamummaa ni fudhanna. Itti gaafatamummaa fudhannee dogongora keenya jalaa ni baana. Namni dogongora isaatti itti gaafatamummaa fudhatu dhugaan siin jedha nama milkaa'aadha. Yeroo tokko dogongora hojjennee amanuun baay'ee nu rakkisa. Utuu sababeessina sababa garaagaraa dhiyeessina. Abaluutu na dogongorsee ana miti. Akkasidha utuu kun akkasin taane teeti akkasin ta'u ture utuu akkasin taane tee akkasin ta'u ture ammas ni dandeessa jireenya kee jijjiiruu. Kanaafiyyuu dogongora hojjetteetta dogongora hojjette kanatti immoo eenyuun iyyuu komattee sababa hin tarreessin. Sababa tarreessitu tokkos hin qabdu. Kanaafiyyuu
teessee yeroo kee gubuun faayidaa siif hin qabu. Yeroo kee hin gubiin. Dogongora hojjete sana arramii darbi. Garuu lammatatti hin deebin. Siif dogongora hojjechuun kennaa waaqarraa siif kenname miti. Macaafa qulqulluu keessaa yookaan immoo quraana keessaa hin arganneeti. Akkati dogongora hojjettuuf waaqni siin kennine. Dogongora kan hojjete siif simataa keedha. Kanaafuu dogongora hojjetteetti itti gaafatamummaa fudhadhuuti. Kana booda akka hin hojjenne immoo ofitti amani. Soo gaafa kana rakkina kee keessaa ba'uu ni dandeessa. Soo gaafa kana namoota daandii milkaa'inaatti si geessan osoo hin taane daandii kufaatitti si geessan dhiiste namoota gara daandii milkaa'inaatti si geessan faana wal arguu jalqabda. Namoota kufaatii keef sababa tarreessitu sana dhiiste namoota milkaa'ina keef galma si geessisuu danda'an isaan sana faana deemuu jalqabda. Filannoon kee inni sirriin yogguu sana milkaa'ina akkamii akka galmeessistu si hubachiisa. Egaa kanaafiyyuu ofitti amani yookaan dogongora keef itti gaafatamummaa fudhadhu. Kana jala murii qabadhu. Egaa qabxiin keenya inni lammaffaa immoo obsi kan jedhudha. Jireenya keenya keessatti obsi waan guddaa of keessaa qaba. Dhugaan siin jedha rakkoon kamiyyuu si mudachuu danda'a. Dhala namaa kamiyyuu rakkoon ni mudata. Amantiitiin foo'ee sin dhiisu. Qomootiin foo'ee sin dhiisu. Rakkinni si mudatu sanaaf furmaanni inni dhumaan yookaan furmaanni jiru tokkoof tokko obsuu qofaadha. Gaddi sitti haa dhufu gammachuunis sitti haa dhufu obsuu qabda. Harmeen kee haa boqottu, abbaan kee haa boqotu, obbolaan kee keessaa rakkoon irraa go'u. Rakkoon garaagaraa yoo si mudate ammuma kana rakkoo sanaaf furmaata kennuun qabaa. Dhakaa kamiyyuu haa ta'u galagalchuun qabaa. Tulluu kamiyyuu haa ta'u dhiibee jiskuun qabaa. Galaana kamiyyuu haa ta'u nan seenaa. Qilleensa kamiyyuu haa ta'u kan bubbee kamiyyuu haa ta'u nan dhaaba. Jettee ammuma kana murtoo daangaa hin qabne yoo kaate no milkeessuu hin dandeessu. Obsuu qabda, furmaata barbaaduu qabda. Akkamiinan rakkina kana keessaa ba'uu qaba. Akkamiinan gidiraa kana jalaa ba'uu qaba kan jedhu teessee tokkoof tokko furmaata barbaaduu qabda. Malee otoo hin obsin, otoo furmaata hin barbaadin miira keetiin oofamtee ammuma kana furmaata argachuun qaba jettee yaadda taanaan furmaata fiduu tokkoyyuu hin qabdu. Kun maqmaqsi Oromoorree kan yaada kana nuuf jabeessu ni jira. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhu. Obsaan dhakaa affeeluu jedha. Argitanii? Dhakaa hin affeelama. Dhakaa hin affeelamu. Garuu yoo obsite wanta dhakaa caalaarra jabaatullee milkeessuu ni dandeessa. Yaada jedhu guutummaa guutuutti of keessaa qaba. Soo kanaafiyyuu sabrii qabaadhu yookaan obsa qabaadhu. Obsi furtuu rakkinaati. Egaa qabxiin keenya inni sadeeffaa immoo murtoo qabaadhu kan jedhudha. Kun qabxii ijoo isa xumuraadha. Murtoo qabaadhu jireenya kee keessatti. Wanta murteessitu itti yaadi. Wanta si fayyaduuf yookaan immoo wanta si hin fayyadne tokkoo fi aariitiin yookaan miiraan oofamtee murtoo jireenya kee guutummaa guutuutti si dhabsiisuu danda'u hin murteessin. Rakkina kee irraa ilaaltee yookaan gidiraa arra keessa jirtu kana argite jireenya kee waggoota hedduu afan murtoo hadhaatiin of jalaa hin jeeqin.
Fakkeenyaaf namoonni kutaa 6 qoraman, namoonni kutaa 8 qoraman, namoonni baratanii kutaa 12 qoramanii intiraansii fudhatanii yuunivarsiitii hin seenin afan namoonni hedduun murtoo du'aa ofirratti kan fudhatan jiru. No, kun hin barbaachisu. Ati nama jabaadha. Ati nama cimaadha. Ati nama dandeettii qabudha. Ati nama habjuu guddaa qabudha. Ati nama mul'ata guddaa of keessaa qabudha. Namoonni addunyaa keenya arra jijjiiran namoota wanta xiqqootti haaran yookaan wanta xiqqoo hin milkeessin afanii addunyaa keenya kana jijjiiran osoo hin taane addunyaa keenya kana kan isaan jijjiiruu danda'an of to'ataniiti. Murtoo babbareedaa murteessaniiti. Nan danda'a jechuudhaan ofitti amananiiti. Obsaniiti. Argitanii yoo ofitti amante ni obsita. Yoo obsite immoo murtoo bareedaa murteessita. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti yookaan rakkina nutti dhufu keessaa kan nu baasuu danda'u maalidha? Yoo ofitti amannedha inni jalqaba. Inni lammaffaa yoo obsine, inni sadaffaa murtoo yoo qabaannedha. Murtoo gaa hin qabnu taaneenaan jireenya keenya keessatti milkaa'uun tabba guddaa nutti ta'a. Namni suufii uffatu yookaan immoo namni uffata bareedaa uffatu tokko bakka waamichaa deema malee tabba bo'uudhaaf yookaan fiigicha fiiguudhaaf yookaan kubbaa taphachuudhaaf uffata sanaan taphachuu hin danda'u. Kanaafiyyuu jireenya keenya guyyaa keessatti jireenya keenya wanti jijjiiru seera mataa isaatii qaba. Kanaafiyyuu seera isaatti fayyadamne jireenya keenya jijjiiruu ni dandeenya. Bakka nagaa oolaa, bakka nagaa bulaa. Egaa qopheessee kan sinfaana ture an Eebbisaa Taakkalaati. Egaa miidiyaa keenya kana subscribe gochuu hin dagatina. Koomentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa'aa, share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Turtii gaarii.